friend kooti. Okay, deebisee taaf jechuudha jira. Ya. President, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameraan gara fuul Baga jiraat. kameraan gara fuul dureettiin ta'u. Inta. Gara dudduubaatti deebifachuu barbaadde? No, gara fuul Okay, sammuu deebifachuu barbaadde? Ilaa yeroo isa barbaadde jechuudha kaameraa gara dudduubaatti deebifachuu. Bakka laali eessarra jira sitti fakkaata. Ma akkana gochuun ishee minna qabeetiin si galee. Viidiyoo jiru bakka viidiyoo bakka silaa sana tuqqi. Bakka sila si akkasuma. Geemiin modula Mubaarikuma wajjin taphachuu qaba. Mubaarikuma wal gatta'uu qaba. Geemiin ni taphatamu sun geemii akkamiiti? Rakkoon qabu. Geemicha akka taphatamu wanta hunda isaatu jechuudha. Walii galama fakkeenyaaf anaa wajjin taphachuu dandeessa. Amma lattee laayivii seenuu dandeessu ati teessee. Nan danda'a sirriitti malee. Silkii hayyee bilbila koo fudhuuti mammee. Kan bilbilan barbaachisu dhaga'i. Amma maal gootaa? experience isaa. Alvenzira video banadhu jedhin video amanatu. Koy karaa deemaa jiraatu. Ay rakkoon qabu. Banadhu video banadhu namni silaalu fedha amma president maame bar yeroo. Namni adeera bar dhugaa. Wallahi. Doktora Silees koomatti jala jira. Doktora Silees. Rabbi garuu akka fedhe dalagaa kuno. Meeqa duuba. Koy asli dhugaa rabbi asli. Me tap boda boleh, wan tap boda dhugaa nu qabaa jira. Tap boda me kubaa. Oye president maame. Me keetti weerraa dhugaa. Hiriyaa keetti. Asli mo. Ijoollee warra taayiru. Jira? Daga. Maame doktora Silees kaayiroo. Asli beektaa jettee. Leenca cheewwan ergin inni adda maali? Wallahi leenca argadhu leenci isaanadha. Du'e kaanadha. Haadhaan balleessa tiktokitti. Dhugaa sarpiraayizii godhaanii jechuudha maammee jechuudha. Tiktokii irraan dhufu waan ta'eedhaaf jechuudha inni amma simachuu ni qabdu haala ajaa'ibaatiin jechuudha pirezidaantii namoosaan bakka tokko taa'ii siin jedhaa jira. Bakka tokko taa'ii. Hayyee. Bakka namni si harku taa'e leenci dhiyoo siin biqilseef leenci akkasii nyaanne. Hayyee. Yeroo awwalaatiif guyyaa awwalaa laayivii seenee namni leenca argate ana ta'a. Asli jechuun koo bannaati. Tikkilenyaa Itoophiyaawii kalar yaalloon kuush jechuun isaa. Meerra asli leencichi. Eegi karaa deemaa jira. Astofir komentiin an barreeffama leencichi leenca namaa ishee. Eegi ati koo hin sardamini. Tattuu kilaantu. Ishee. Eegi. Viidiyoo waraabadhu siin jedhaa jira. Viidiyoo waraabadhu. Ishee. Qabdii inni hin beekne itti qaba. Waraabaa jirtaa viidiyoo? Waraabaa fi jirra. Maammi waraabaa jirtaati? Maali nama waraaba eessaan? Akkamitti waraabama? Natti makashii. Maammi jedhi garabbisitti fuudhadha. Waa lama sadii afur baradheera. Ati waraabinatti namni biraa si waraabee erga. Asliidhuma waraabee si erga rakkoon. Koy maamme ansii waraabaa dhaggeeffadhu ansii waraaba waraabuu sii waraaba. Garuu yoo ransii waraabe gatii leenjichaa keessaa qixxee anaaf godha. Hin barbaaddaa? Abshir. Asli argika. Oh my God. Asli. La ilaha illallah. Wow. Yetti bobeesse bakka. Wallahi. Ini mana gammachiise kun? De kai fiigi malee. Abet. Wow, asli kan. Anu akkamitti ergaaf meelitti mama dora. Ma. Wannan dandoo na jiru yaran. Hin dandeessa. Maamme dimi gatii isaa ergu dimi. Maamme dhaggeeffadhu. Ilaalama jechuudha. Doolaara 200 argattee jirta jechuudha. Doolaara 200 jechuun qarshii Itoophiyaatti rukuti. Ati sooressa jechuudha. Guyyaa 3 hojii hin seeniin taa'i mana. Du'aayi godhii masjiida.
akkamitti baafame akkamitti ergaa fi sin jedhetti hime anis wallahi dhugumaati akkamitti ergaa fi baafadha ammoo sin jalqaba Qoy fuad. Akka beenyu ergu. asliidha Asliidha. Musuma sii kenne gara. yeroo inni live jiru argitaa ka amma sun taane. Dhaggeeffadhu ammaa miti ilaali. Atamma erga jalqabde reefu haaraadha. Ammalee TikTokaa waliin barre. Amma calluma jettee taphadhu. Asliin TikTok irratti feemasiidha sii galee. Nama harka qabaa inni waan rakkatu hin qabu. Kanaafuu ati jechuun isaa kennu otoo hin ta'in arrablee rikardii nama galmeesseedha. Nama rikardii olaanaa nama galmeessee 210,000 ol kan kennu. Eeyyee. Kanaaf jechuun atamma jechuudha. Dhaggeeffadhu pirezidaanti Maammee. Yemmaa yaalfallat dahaa habtaami gaabbisaa jettu. of course jechuun akkuma namni kennu kana dirqama kennuunis dirqama miti maaliif dirqama malee Mucaan kun asii gara dirqama laafessa. miti dirqama miti kennaadha kennaa sii kenne bar ofiif fedhe sii kenne kenna ka jechuun kenna tokko of course akkuma hamleedhaanaaf akkan TikTokitti jedhu fakkeenyaaf amma kun naka kaase fakkeenyaaf yeroo awwalaatiif hadda laayivii seene intina irratti no inviting godhame Maammeen na taqabbalee namoota kun odanuudhaan wal bare jechuudha. Nama beeku akka wallahi sargumaati. Waan asliin sii kenne asliin na deebisee siin kennine. Sii galee atama sila maalum jedhaa turte akkamitti asliidhaa kenna jedhaa turte. Sii galee kuni wamanni sii oolee fatillee ooluu fi hawwitee jedhaa jirta ni hubanna sii galee garuu immoo inni kana qofaaf miti. Waanuma miidiyaa kanaatiyyi mooraalii barbaada sii galee buzuun gisee amma waa'ee Facebook irratti akkan ilaalettis akkan baradhettis akka hubadhetti yeroo wal jajjabeessitu yeroo laayikiidhaanis koomentiidhaanis maaliinis inni sun egaa inni kun birrii dheettan ishee fudhe. Egaa dhugaa dubbachuuf bakka takka gisee siif haarayaa akka malee rifataa Maammee pirezidaanti Maammee namni hin beekne hin jiru. Facebook kanarratti nama shoora guddaa taphatee fi hanga biyyattillee galee an pirezidaantii Yahadara Finfinnee Yahadara Allabinjee ummata qaxaqqate akkanatti kanuma waa takka jechuun afaanuma jechuun onnuma guutuun osoo waa takka hin sodaatin diina dura dhaabbatee kan waan hedduu hojjechaa ture pirezidaanti Maammee namni hin beekne hin jiru. Egaa TikTokiin kun gaa yoo akkana ta'e ulii mana kiyyaa ulii namni asirraa na qabu hin jiru jechaa jira. Ulii akka ajaa'ibattiin bifa ajaa'ibaatiin dhufee yookaan beekamtiin dura qabu irraanfatamte san irratti dabaladha jechuudhaan arraan tana dhaadachaa jira. Mee hanga dhuma qophiitti waliin turtii gaarii isin jechuudha siif kennuu nan danda'a haga fedhe sitti gurguruu san danda'a. Aslii kana barsiiseera ndawumme intini jedhamu sana puulii jedhamu kana biriimii leena lama weekend afaan tokko koyini inna akkuma sana walii kennu akka sana walii kennu ta'ee kun garuu maallaqa isa dhugumaati jechuudha. Inni kun maallaqa isa dhugumaati. Isiin kun xiree baatila. Lakkasi. Raachuu gaafa du'aan qabu. Raachuu. amma bilaal kaashii doolaara 150 maa girgirrii kaastu amma qoy maali kanaafuu jechuudhaan galata guddaa jechuudhaan namoonni na hordofaartan namoonni 817 almost amma 900 galatoomaan isiniin jedha irraa Maammee Fuad biyyaa raachuun eenyu raachuun beektu raachee beekan eenyunni ani hiriyaa Roobeel baay'ee Roobeel raachuu barreema Kantiibaa Finfinnee taateemu. Kantiibaa Finfinnee taateemu. asuma Finfinnee jiraatu Innaa. Roobeel Furgaasaan beektu ati Maammee naannoo kamisuu jiraatu Aleeks Maamsin beektu Aleksi Maamas nan beeka taadaan Roobeeraamo Miira keessaa ba'e. Roobeeraa Furgeessaa mamme qoy nama cimaanatti mamme Roobeeraa Furgeessaa wallaa jedhe hiriyoota kiyya yeroo baay'ee wal argineerra maa girgirrii kaas Maamad Duulaan Yuuriyaa koo raachuu dhiifama gaa asuma biyya keessa jirtu isinis tiriidantii Oromoo akkamittiin beektu ati Viidiyoo itti beeka tiriidantii Oromoo miti moo Oromoo jedhama. gaafa boolee raachuu gaafa Dubaay akkamii wallaalta goote Absaa Dubaay
Abbaa Egaa pirezidaanti maammee egaa isin miidiyaa kanarraa fagaattan ijoollee akkana girri kas dila takkaatu miidiyaa kanarra dhufe akka raajuu fi namoota hedduutu as miidiyaa kanarra jira. Isin beektaa xiqqishoo hin baddanii beektaa gara yuutuubii kanarraas hin baddanii gama feesbuukaa kanarraas hin baddanii. Kunoga akka raajuu girri fi namoota hedduutu miidiyaa kanarra kuno shaashaan godhaa jira. Mega isin welcome bagana gayaan dhuftee isin inja akka nama tokkotti pirezidaanti maammee mega itti nuufu kana nu sittani masin barsiisa rakkoon qabu. Na explain jechuun namaaf waa ibsu jechuudha. Explain argillee jetti fakkeenyaaf amma afaan Oromoo goote kaa maammee it's explain. Ati explainii goote afaan Oromoo goote. Sirriin isaa asii kam? Ingilizanyaadha kaa sirriin isaa. Explain. Explain argillee please. Inni jetiin haadha qorree jettati goota. Explain. Maammee. Explain. Maammee. Mi afaan Ingiliffaatiin jechuudha. TikTokiin fakkeenyaaf yeroo afaan Ingiliffaatiin dubbattu more follower kee akka dabalu godha. Akaawuntii kee nama baay'eetti mul'isa waan ta'eef mee TikTokii irra seentee waan argite miira sitti dhagahame afaan Ingiliffaatiin xiqqeessite jechuudha. Isa Ingiliffuma isa oriijinaalaatiin jechuudha. Mame ama follow na gafata music gafata re. Mame. Ingiliffaan subscribe jira koy. Accept si godera. Ingiliffama jira. Mame ama follow na gafata music gafata. Follow godhi. Follow na gafata music gafata. Wal gaafanne walii deebisne. Asli. Ya. Maakii bira hin jira. Rabbi jira. Rabbii gad. Si deebiseera baqa. Rabbii gadi teenyu jira. Ini baafan intini ko dhumaara. Chargii ko cufaati. Kishi ergaa keedhaan madhu. Yoo online irratti deebi'ee dhufa. Ani doomi sagalee Aljazeeraa dhagee sun laannagiroo simataa si arge asirratti. Wallahi. Aljazeeraa. Baga nagaan baate mangistii kiyya. Ati dhiisati. Kophaatti wal komannaniifati. Wallahi amma firii ta'e qoy እናወራለን በውስጥ አናግረኝ. Wallahi waan ta'e Sekalli nu abdishu amin habibi. Yenan kose wallahi shiro mara ko. Wallahi atis Fuad. Everybody, I am President Mame from capital city Oromia or Finfinne because I swear to God all my family first of Muhammad bin Al Jazir Fuad Rachi Abdi Mukhtar artist Dagim or oh my God, I am respect you, my big brother Asli. Oi, maka ke galchi anjira maltate. Mame. Asli. Mame, Presidentu. Abet? WhatsApp in the erga video lencha chuman post gorata. Namni gile video lencha arga demu si kenna dem. Hayye. Eshe.